Raajin Iliyaas jedhamu tokko biyya Gili'aad keessa iddoo Tishbee jedhamtu keessa injiraata ture. Inni haamootichaan dhugaa Waaqayyo gooftaa Israa'el isaan hojjedhuu fi hamman guyyaa isaa himutti waggoota dhufan kanaaf fixeensi lafarratti hin argamu yookiis bokkaan roobuu jedhe. Yommus dubbii Waaqayyo gara Iliyaas dhufee iddoo kana ka'e gara baabiiftuu achi adeemeetii laga Kereet isa Yordaanos irraa gara baabiiftuu jiru keessa dhokadhu. Lagicha keessaa bishaan dhuguddaa achitti nyaata akkasii fidaniif urrusiif abboomeera jedhe. Ameen. Arkol gaafadha jedha sanama jedhu kana jedha achitti nyaata akkasii fidaniif jedha qurrusiif abboomeera jedha. Saba dhufe kanatti Waaqayyo labsi tokko labsita naan jedhe maal ennaan hin jiru ati garuu hin jiraatta jedhin jedhe Waaqayyo. Merka bal'ifadha ollaan waa'ee kee waan hin jirre lakkaa hiriyyaatti qabdu wanta ati hin qabne lakkaa ollaatti qabdu wanta ati hin qabne lakkaa har'a garuu Waaqayyo sirratti akka labsi tokko labsu natti meera namni hin jiru jedha Waaqayyo garuu sagalee ergeera hin jiru yoo jedhame iyyuu ati hin jiraata sagalee cimaa isaatiin hin jiru garuu nan jiraata jedha raajaa eetu jiraata harka kee ol kaas bara namni udaan gugee nyaate bara namni du'aa nyaate bara namni mucaasayyuu qalee affeelee nyaate kan Iliyaas garuu Waaqayyo ganama akka inni nyaatu misa akka inni nyaatu iraati akka inni nyaatu akka inni jiraatu Waaqayyo qurroo abboome namni hin jiru raaja kan kee garuu jira eewta mana kan harka isaa raafate hin jiru gabaadha akkaawunti irra hin jiru soofaa gaariin hin jiru TV gaariin hin jiru manni kiraayitti keessa teessu sayyuu ciqinciqii isaa baay'eedha biyyaa bilbilee maal jedha beektaa mana hin qabdu kiraayii jirte jechuu danda'a obboleessa hin qabdu rakkatteetti jechuu danda'a har'a garuu Waaqayyo waa labsinaan jedheera hin jiru jedhaa jiru ati garuu hin jiraattaati eewta mane kan mataa keeraas hin jiru jedhaa jiru garuu hin jiraata jedha raajaa onaalaalama Waaqayyo Diiyaabiloos eewtu jiraata urrabboomedha malee abbaa isaan jedhu sanyii isaan jedhu har'a ergaa sitti himaa amma gaaffii irratti gaaffii sitti dabalame jee kana booddee immoo eebba irratti eebba lakkoofte ila jireenyi kee gaaffii irratti maal gaaffii boris maal gaaffii irratti maal gaaffii har'a garuu gaaffii irratti gaaffii sii dabalaa dhufamini hamma garuu gaaffii irratti gaaffii numa dabaleetu waan haaraa godhe hojii haaraa banee balbala haaraa banee abbaan ergame iyyaame wato koraja gaaffii numa irratti gaaffii dabaleetu jedha walfaana naa deebisa jedha yaati namitittiin tokko ijisaa jaamaan gareessu dhufee neessusi dhoqqeessee lafatti dibeetu dhoqqee fuudhee jetti dibe namichi maal jaamaa maalimmoo itti dibe dhoqqee akka jechuun jaamaa irratti amma dhoqqeen itti dabalame jechuudha maaliif gaaffii irratti gaaffii sii dabale beektaa walfaana deebise nama galataa si taasisa gaaffii irratti gaaffii dabaleetu jedha walfaana naa deebisa jedha nama ji'a lamaasitti waa 7 isasi qoyla nama ji'a murtaa'e gidduutti waa 5 tarree naqee galateemtu gidduu kana jiru eefa ta'u hin jiru garuu baqa jireenyitti jiraattu isa jalqabaa sitti gaaffitaa isa lammaffaa maatiitti gaaffitaa isa sadaffaa addunyaa guututu gadi bu'ee maatii kee qorataa gadi bu'ee haadha kee qorataa akkamitti ta'e gaafa jedhan eenyutu gaaffitaa waa'ee kee harkaraas wanti kana booddee sii ta'u addunyaatti namatti firatti hiriyyaatti iyya guddaa ilillee guddaa Waaqayyo lafa dhabeeyaa